Bunni warqee gurraacha maqaa biyya keenya addunyaa irratti ol kaase waan ta'eef qulqullina isaa eeguun faayidaa bunarraa argamu dabaluu qabna jedhan afyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan. Godina Jimmaatti konferensiin qulqullina bunaa magaalaa Jimmaatti taa'ameera. Bulchaan godina Jimmaa Obbo Tijjaanii Naasir godinni Jimmaa bakka argama bunaa qofa osoo hin ta'in bakka bunni bal'inaan itti oomishamudha jedhanii jiru. Bara darbe bunni toonii 57,000 gabaa giddu galeessaaf dhiyaatee sharafa biyya alaa argamsiisuu himan. Bara kanas toonii 62 gabaatti dhiyeessuudhaaf hojjechaa jirra jedhanii jiru. Bunni uummata Jimmaaf jireenya isaa waan ta'eef qulqullina bunaa eeguun alseerummaa gabaa bunaa irratti mul'atu dhabamsiisuudhaan qonnaan bultoota keenya fayyadamoo taasisuuf mootummaan xiyyeeffannaa addaatiin hojjechaa jira jedhanii jiru. Buna keenya akkamitti qonnaan bulaan keenya sirriitti kunuunsuu danda'a? Dhaabuurraa kaasee, ciruurraa kaasee, siree hojjetuurraa kaasee funaanee gara gabaa giddu galeessaatti dhiyeessuu irratti rakkoowwan hudhaa jirullee mari'achuudhaan ijaarama isaatiin kan irratti walii gale ta'uusaa yoo tokko taanee jenne laganuu hin ceene hin jiru, yoo tokko taanee jenne tulluunuu hin baane hin jiru. Kanaaf uummanni godina Jimmaa buna keenya kunuunfachuudhaan alseerummaa bunaa irratti jiru, kontorbaandii buna irratti jiru waliin tokko taanee caasaa nageenyaa, caasaa siyaasaa, caasaa haqaatii wajjin tokko ta'uudhaan konferensii kana irratti kan argaman afyaa'ii caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan waltajjii sosochii qulqullina bunaa fi daldala bunaa irratti sochii godina Jimmaa keessatti eegalame dhimma ijoo diinagdee biyya keenyaa waan ta'eef mootummaan iddoo guddaa qabaafis jedhanii jiru. Qulqullina oomisha keenyaa haa eegnu jechuudhaan sagantaan qophaa'e kun sagantaa dhimma ijoo tahee akkaataan buna keenya dhaabbiirraa kaasnee kunuunsuudhaan gaafa guddate tajaajila barbaachisu gochaa geemashuudhaan haaromsaadhaa oomishni inni kennu akka dabalu gochaa oomishni argame sana immoo sirnaan qabamee qulqullinni isaa eegamee akkaataa ittiin gabatti dhiyaatuu fi sharafa biyya alaa ittiin argamsiisu keessatti gaheen isin baachaa turtan gahee guddaa waan ta'eef kanaaf baga warra argama bunaa taatanii argamuu qofaa miti addunyaa irratti illee maqaa uummata Oromootiin ol nu qabdan isin jechuun barbaada. Bunni godina Jimmaa aanaa Goommaa Coocee Kattaa Mudugaatti argame bakka argama bunaa kana addunyaa irratti beeksisuuf hojiin gahaniin hojjetamnes jedhanii jiru. Iddoon argama bunaa kun garuu maqaa uummata kanaa fi maqaa naannoo keenyaatiin galmaa'uun dhabuun isaa akka seenaatitti hunda keenyatti dhaga'ame irra deebinee iddoon argama bunaa naannoo Oromiyaa godina Jimmaa aanaa Goommaa keessatti akka ta'e xiyyeeffannoodhaan irratti hojjennee qabeenya keenya beeksisuun irraa fayyadamuun dhalootatti dabarsuuf. Buna sharafa biyya alaa nuuf argamsiisu kana qulqullina isaa haala eeggateen addunyaa irratti dorgomaa cimaa gochuun qonnaan bultoota keenya fayyadamaa taasisuuf mootummaan xiyyeeffannaa addaatiin ni hojjetas jedhanii jiru. Jiruuf jireenya qonnaan bulaa keenyaa fooyyessuu keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa halkaniif guyyaa hojjechaa jira. Oomishan biyya keenya keessatti hojjetaman hunda yaalii gochuudhaan kan biyya keenya keessatti oomishuu danda'amu hunda adda baasee uummanni keenya akka oomishu lafni isaa warqee waan taateef isarratti oomishee immoo akka of jijjiiru kallattii kaa'uudhaan hojii guddaatu hojjetamaa jira. Qonnaan bultoonni yuuneenonni hojii bunaa irratti hojjechaa jiranis buna keenyarraa fayyadamoo akka taanuuf hojii mootummaan hojjechaa jiru hedduu nu gammachiisee jira jedhanii jiru. Biyyaatti sadaffaa akka Oromiyaa tokkoffaa bahee ture bunni kan koo bara alanaa immoo kana caalaa irratti cimnee hojjannaa jenneen karooraan qaba jechuudha. Garuu bunni bakka saayyuu ammallee hin geenye. Eegumsi isaas gurgurtaan isaas hin jabaate jedhame malee bakka isaa waan biraatiin wal madaalee yeroo ammaa deemaa hin jiru. Waan ta'eef amma mootummaan xiyyeeffannoo inni waggaa amma boodaa kana nu kenname waan gaariidha, bareechee waan gaarii. Jimmi biyya argama bunaati. Kana duukaa immoo kanaan dura qonnaan bulaan keenyas waldaaleen keenyas fayyadamaan turre keessatti iyyuu bara kana immoo xiyyeeffannoo mootummaan itti kenneen gatiin bunaas baay'ee fooyya'eera. Qonnaan bulaan keenyas gammachuu qaba, waldaaleen keenyas gammachuu qaba. Kanarraa ka'ee akka kabaja ayyaana bunaa kanaan wal qabates akka aanaa keenyaattis ta'u akka godina keenyaattis xiyyeeffannoo guddaa itti kennamee dhimma qulqullina bunaatii wal qabatu irratti haala gaariidhaan qonnaan bulaan keenya gammachuu guddaadhaan waldaaleen keenya gammachuu guddaadhaan xiyyeeffannoo itti kennee qulqullina sadarkaa tokkoffaa irratti itti kennee kan inni hojjetamaa jiru yeroo ammaa kana.